Maloota 5 mallattoolee dhibee kalee dursinee beekuuf nu fayyadanii fi furmaata isaa. Yeroo ammaa miidiyaalee hawaasummaa kan akka TV, Feesbuukii fi KKFA irratti baay'inaan kan mul'atu namoota diyaalaayisii godhaniif gargaarsa gaafachuudha. Kun immoo dhibee kalee waliin wal qabata. Dursinee argamuun abshaalummaadha jedhu mitire. Mallattoolee dhibee kanaa dursinee beekuun furmaata isaa irratti hojjechuuf kunoo odeeffannoo wayitawaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Kun yeroo fayyaa keessanii akkam jirtu hordoftoonni yeroo fayyaa nagaa keenyas hin daganne. Viidiyoo keenya irraatiin maloota 5 mallattoolee dhibee kalee dursinee beekuun nu fayyadanii fi furmaata isaa kan jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga dhumaatti obsaan nu caqasa. Kaleen qaama keenya keessatti gahee guddaa taphata. Xuraawaa qaama keenya keessaa dhabamsiisuu irra darbee hojii dhangala'oo qaama keenya keessaa bishaan irra darbee kanneen biroos ni to'ata. Kaleen keenya dhiibbaa dhiigaa ni to'ata. Seelota dhiiga somba keenya irraa gara qaama keenyaatti dhiiga raabsanis ni oomisha. Kanaaf fayyummaa kalee keenyaa eeggachuun fayyaa keenyaaf murteessaa waan ta'eef of eeggannoo barbaachisaa gochuufiin nurraa eeggama. Akkasumas jijjiirramootaa fi mallattoolee nurratti mul'atan hordofuudhaan ejjennoo gaarii yeroodhaan fudhachuun nurraa eeggama. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko namoonni mallattoolee dhibee kalee tokko tokko yeroo ofirratti ilaalan argina. Kun immoo rakkoo kalee dafee yaalamuu danda'u akka miidhaa nurraan ga'u godhuu bira darbee akka daraan nutti cimu godha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya mallattoolee armaan gadii kana akka ofirratti argineen dafnee ogeessa yaalaa mariisisuu qabna. Tokko. Dafee fincaa'uun nama tokko mallattoo rakkoo kalee ta'uu danda'a. Namni tokko fincaan hoomacha qabu kan fincaa'u yoo ta'e agarsiiftuu rakkoo mallattoo ujummoon fincaanii ta'uu danda'a. Haa ta'u malee dhibeewwan tokko tokko fincaan nama hoomacheessuu akka danda'an ogeessonni fayyaa ni dubbatu. Darbee fincaan hoomacha qabu rakkoon qabu. Haa ta'u malee namni tokko bishaan baay'ee erga dhugeen booda fincaan isaa hoomachaa'uun yoo itti fufe fincaan sirriitti dhiiluu yookiin immoo qulqulleessuu akka hin dandeenye kan godhu rakkoon kalee jiraachuu isaaf agarsiiftuu ta'uu danda'a. 2. Dhiita'uu qaama. Dhiita'uun ijaa fi lukaa mallattoo rakkoo kalee ta'uu danda'a. Luka keessan irratti mallattoo dhiita'uu yoo argitan callisuu hin qabdan. Namni tokko dhiita'uu miilla isaa irratti mul'atu sirriitti of eeggachuu qaba jedhu ogeessonni fayyaa. Haala wal fakkaatuun dhiita'uun ijaa, lukaa fi fuulaa agarsiiftuu mallattoo dhibee kaleeti. 3. Dhiibbaa dhiigaa olaanaa. Akka ibsa ogeessota fayyaatti dhiibbaan dhiigaa olaanaan mallattoo wantoota hundaati. Dhiibbichi hojii kalee ni miidha. Kanaaf ogeessonni fayyaa namoonni dhiibbaa dhiigaa isaanii akka to'atan kan akeekkachiisan. 4. Dhibee sukkaaraa. Dhibeen sukkaaraa adda durummaan kalee miidha. Akka ogeessonni fayyaa jedhanitti 80% dhukkubsattoonni dhibee kaansarii kalee dhibee sukkaaraa qabu. 30-40 kan ta'an namoonni dhibee sukkaaraa qaban rakkoon dhibee kalee isaan mudata. Waggootaaf hammi sukkaaraa dhiigaa yoo dabalu dhibeen kalee cimuu eegala. 5. Dadhabbii hooksisuu fi garaa nama hammeessu. Miira dadhabbii harkaa fi lukarratti dhukkubbiin akkasumas miirri garaa nama hammeessuu yoo namatti deddeebi'e rakkoo mallattoo dhibee kalee ta'uu danda'a. Akka ibsa ogeessota fayyaatti hooksisuun kan nama mudatu qaama namaa keessatti sababa hanqina foosfarasiitiinidha. Dhibeen kalees hanqina foosfarasii uumuu danda'a. Namoonni dhibee kalee qaban tokko tokko miira ol guursisuu yoo qabaatan beelli isaaniitti nagamu. Of eeggannoodhaan soorachuun dhibee of irraa ittisuuf akka nama gargaaru ogeessonni fayyaa ni gorsu. Sabiskiraabiin goone taanaan sabiskiraayib gochuun nu bukkee dhaabadhaa. Nu jajjabeessa waan nu wajjin jirtaniif galatooma. Armaan olitti mallattoo 5 dhibee kalee dursinee beekuuf nu fayyadan waliin ilaalleerra. Amma immoo karaalee fayyaa kalee ittiin fooyyessuu dandeenyu waliin ilaalla. 1. Bishaan gahaa dhuguu. Bishaan fayyaa kaleetiif gahee guddaa taphata. Bishaan baay'ee yoo dhugne kaleen keenya fincaan baay'ee akka oomishu waan godhuuf wantoonni miidhaa qaban qaama keenya keessaa dhabamsiisa. Namni tokko bishaan gahaa yoo dhuge fincaan isaa halluu keelloo qulqulluu qabaata. Akka ogeessota fayyaatti namni tokko guyyaatti bishaan liitirii 2 hanga 2.5 dhuguu qaba. 2. Ashaboo hir'isuu. Ashaboo baay'isanii fayyadamuun fayyaaf gaarii miti. Sababni isaa dhibee kalee fi dhiibbaa dhiigaaf carraa saaxilamuu namaa dabala. Soorataalee waaddaman kan ashaboon itti baay'ate hir'isaa yoo danda'ame dhiisaa. 3. Sukkaaraa hir'isaa. Dhibee kalee ofirraa dhorkuu yoo barbaaddan sukkaara hammisaa xiqqaatee sooradha. Sukkaara irraa fagaachuun immoo filannoo gaariidha. Wantoonni akka keekii fi chokkoleetii sukkaara qulqullaa'ee fayyadamu. Sukkaarri dhibee kalee fi
furdina amma barbaachisuun ol ta'eef carraa nama saaxiluu qaba. 4. Cooma hir'isa. Akka ogeessota fayyaatti namni tokko ulfaatina hir'isuu qaba. Namoonni amma barbaachisuun ol furdannaan carraan dhibee kaleef saaxilamuu isaanii olaanaadha. Xuraawaa qaama keessaa dhabamsiisuuf waan gargaaruuf sochii qaamaa sasalphaa gochuun barbaachisaadha. Namni tokko waggaa 50 erga guuteen booda carraa dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaan qabamuu isaa ni dabala. 5. Soorata fayyaalessa soorachuu. Kuduraalee, muduraalee fi soorata sasalphaa sooradha. Soorata waaddaman irraa of dhorkaa. 6. Qorichoota ogeessa fayyaan hin ajajamne hin fudhatina. Namootni tokko gorsa ogeessa fayyaa malee yeroo qoricha bitanii fayyadaman ni argina. Namootni tokko immoo fursiiftuu dhibee yookiin peenkiilarii bitanii baay'inaan fayyadamu. Namoonni umuriin turan peenkiilarii ni fayyadamu. Qorichoonni tokko garuu kalee irratti dhiibbaa geessisu. Kanaaf gorsa ogeessa fayyaa malee qorichoota hin fudhatin. Peenkiilarii fudhachuuf kan dirqisiisu yoo jiraate illee ogeessa fayyaa mariisisuun filatamaadha. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo keenya irraa asumarratti goolabna. Like, subscribe gochuu hin dagatina. Firaaf hiriyoottan keessaniif qooda mallattoolee armaan olii kanneen ofirratti argitanii beektu? Koomentii jalatti nu barreessa. Amma viidiyoo biroon wal arginutti nagaan nuuf tura. Fayyaan nabina fayyaa keessan ilaallatee odeeffannoo wayitawaa gorsa ogeessa fayyaa dabalatee yoomiyyuu filannoon keessan yeroo fayyaa ta'u.